waraanni bilisummaa Oromoo godin Gujii baakee sochoo cibraan oda adoola aana gooro doola gandi daraaraa iddoo adda hargalma jedhamtutti dheengaddi lol jajjaba waraan mootummaa waliin gaggeessu beeksise. Oduu wal fakkaatuun godin Gujii baakee ka sochoo cibraan soddon booroo aana gumeel dallo gandi malka gubaa waraan biltsiginnaa maqasa katta'insaatiin bobbarra taleella raawwadhee jedha oduu teentardatanaan itkeeyyan. Godin wallagga aana ammuruutti uummati Oromoo sabab haleella umnoota shororkeessitoota Amaaraatiin qeef qabeenyi isaanirra buqqifaman humnaan garqaa'eetti eegi deebifamanillee booda aleellaan irra raawwatama jiraachuutti himama. Godin shawaa lixa aana cobiitti immoo waraanni mootummaa yakkoota egere uummaticha balleessuu irratti xiyyeeffate raawwachaa ture itti fufee yaad jiraattotaati ye'uun ingidaarra dhagee. Kibba Oromiyaa godin Gujii lixa keessa namooti 250,000 siqan qeef qabeenyi isaanirra buqqa'uu dhaabbat mootummoota gamtoomanii dameen qarqaarsa namooma yuunochaan balbaloom. Godin Gujii aana gooro doolaatti immoo hidhamuun daa'im wagga 5 uummata bira mormi kaasuu jirti tanallee san deebina. Oduu teentalaatiin immoo biyya Afrikaa kataat Keeniyaatti mala filannoo pirezidaantummaa biyyattiitiin Raayila Odingaaf Wiiliyaam Ruutoo walgingichuu irratti argamu. Uffata irra baatee yookaan salbaaji ilaalchisuun haasawii dureen tokkummaa Azimolaa Umuujoo Raayila Odingaa dubbi kaaftee jirti boodirratti itti deebiina. Waxabajji 8 roobii barri 2022 Oromiyaa miidiyaa neetwoork istuudiyoo gaafa Afrikaa irra duteen itti feeyyanne jirra nuuf dhiyaadhaan affeerra keen.